Tole hundi keessanuu warri Iiraan deeggaraa jirtanis Iiraan deeggaruu jirra jaa barreessaa. Warri immoo nam tokkollee deeggaruutti hin jiru jettanis taanuma gartee waan deemaa jiru kana qaceellotti takka akka gartee taphaatti hordofu jirra. Takka immoo with curiosity yaadumaan gartee waan deemaa jirtu sana. Qalee poostii takka isinii maxxanseen ture yoo arkitan hin beeku Israa'el gartee mootummaan Israa'el lolammaan tana Iiraan irra godhaa jirru kana ummata Suuniidhaa gargaaruu fi ja'aniiti waa barreessanii turan. Wanni san maal na yaadachiisa beektanii? Taaktika poolitikaadhaa kan gartee divide and conquer akka jedhan adda filanii gartee gareetti adda baasanii akkasitti gartee dhuunfachuu jechuun gara tokkoon. Yoo dhugumatti gartee ati yaada isaan barreessan san takka immoo jibbinsa Iiraan qabaattee waan isaan ja'an amantu taate amata dheeraa yoo xiqqaatte amata 50 ol ummanni kuni rakkoo isaan ummata islaamaa addunyaa tanarra jiran irratti oofaa jiran quban qabdu jechuu dhugumatti. Barreessaa warri Iiraan deeggartan Iiraan jaa barreessaa yoo deeggartanis yoo gartee akkanumatti akka isaan mooyan barbaaddanis garuu namni gartee amantiin isaanii islaamallee hin ta'in waan Iiraan godhaa jirtu kana haalaan deeggaraa jiran akka malee deeggaraa jiran. Innaa biyya Ameerikaa tana keessattuu namni gartee Iiraan deeggaraa jiru akka ajaa'ibaatti nama guddaa lakkoofsaan nama guddaa. Social media gubbatte akkasii tiivuma gurguddaa gubbatte akkasii ammaasis naareeshinni deemaa jiru gartee yaanni ummataa irra guddaan karaa Iiraan akka deemaa jiru mootummaan tunilleen agartee jirti. Mootummaan Donald Trump illee ni beekti akka akkas taate. Saniifuu karaa ummataatti yaada isaanii takkaa'u yaada ummataa akka gartee isaan booda hin jirre mootummaan arkaa jirti. Warri hin deeggares ni jira seedaanoo warri Iiraan hin deeggares ni jira numaan arkaa. Warri Iiraan hin deeggares ni jira dhugumatti. Maaliif akkas yoo? Maal isin goote Iiraan warri hin deeggarreef? Dhugaa waan feetan gartee deeggaruudhaaf mirga qabdanii garuu immoo maaliifi waan isii irraa jibbitaniif tajirtu yoo jiraatte nuu himamee nuti ni barra. Dhugatti amata baranaa kana amata gartee waan oomishatte itti haamattu kana beeka amanni baranaa kun. Ummanni Israa'el kuni amata lameen dabre kana wanni isaan ummata Falastiin irra hojjetaa jiran taachi duraa irraanfanneewu taammoo amatuma lameen dabre kana keessatti hojjechaa jiran amma kunoo isaaniitu hoomlas tahaa jira. Isaaniitu manneen isaanii dhabaa magaalota isaanii dhabaa magaalota gaateenya jaan dhabaa akka gartee nama dhabee arkatee takka immoo arkatee dhabetti boo'icha adda addaa gartee guyyaarraa boo'aa jiran. Boo'icha adda addaa keessaafuu gartee boo'ichi kuni isaanitti irra jabaadha. Isaanitti irra haare'a. Isaan amma haare'a. Warri akka isaanii kuni yeroo hedduu namni gartee yeroo dheertuudhaaf moo'icharra ture hogguu gartee rakkoon akkanaa ton itti dhufte dafaniiti gartee lubbuu isaaniitu kuchiisan. Obsa hin qaban. Maaliif obsan baranne obsaanis hin guddanne. Saniifuu waa hedduutu deemaa jira.
oduun gaa keessa waa hedduu keessachiin dabarre dursoo waan galgala kana ta'e toopikni keenya lola Iiraanii fi Ameerikaadha takka immoo lola Iiraanii fi Israa'el jidduudha waan galgala kana ta'erra leetastiirraa haasoyna waa hedduutu deemaa jira leetastiirraa haasoyna ammaasis gama kaaniin waan gartee gama Iiraanis yaanni siidhaa karaa haasawoota adda addaatiin maal jechaa akka jiran itti aansuudhaan karaa warra gartee axis of resistance takka immoo axis of resistance warra jaaniin warra gartee Iiraan cinaa dhaabbatee Iiraan deeggaru kana keessa biyyoottan akka gartee Middle East keessa jiranii biyyoottan akka Yaman ummata warra gartee akka Hezbollah fi waraanota adda addaa kan Siiriyaa fi Iraaq keessa jiraniis waan akkam akka qophii qaban sanirraas ni haasoyna. Guddoo immoo akka gartee mariitti haasoyna marii godhannee kana keessa gartee gaaffiinis hedduu akka jirtu naaf galaa maaliif gama keessaatiinis nama hedduu gaaffii adda addaa barreessaa jiranatti ergaa jirtanii sanirraas gartee nuu ibsi jettanii dursoo wanni galgala kana ta'e achirraa haa eegallu. Wanni galgala kana ta'e akkumaan gartee oduu keessatti isinii hime pirezidantiin Ameerikaa Donald Trump Iiraan tana ni dhooyinaadhaa fi dhowuu dhabuu yoo xiqqaatte guyyaa 10 itti yaadeetiin akkasitti murteessaa je'eeti dubbachaa ture. Takkasani gama kaaniin ammoo oduuleen adda addaa akka dubbachaa turtetti Ameerikaan xayyaarota B2 hajaaniin xayyaara gartee kan akka shimbiroo halkanii fakkaatu xayyaara humna addaa qabu kan bikka fedhe dhaqee dhawee deemu kan gartee boombii gurguddoodhaan deemuu danda'u kana karaa gartee Guamii fi Diego Garcia Islandii jedhaniin achitti ergaa jirti oduun jettu bahaati turte. Gama kaaniin ammaasis oduun Ameerikaan faamilii takka uummata gartee waraana siidhaa gargaaru kan kaampii waraana adda addaa keessaafuu naannoo Middle East kana keessa jiran keessaafuu akka gartee Qataarii fi Omaan Kuwait kana keessaa faamiliidhaa fi warra gartee waraana gargaaru akka biyyicha keessaa baasaa jiran oduuleen adda addaa himaa turte. Dubagaa kana lachuutu hogguu walitti poointiilee adda addaa tana gartee hogguu pazila tahee walitti fidduu akka gartee Donald Trump afaan jechaa jiru kana odoon taane hujiidhaan akka gartee Iiraan dha'uudhaaf qophiirra jiran wanni oduun baatutu ni himaa jirti. Garuu galgala kana Ameerikaan xayyaara gartee B2 kana kaleedha asirraa deemu jira jaaniti odeessaa turan. Ammoo arra galgala kana Ameerikaan bikka niwukilaraa 3 kan Iiraan keessa jiru dhooyinee jaaniiti Donald Trump reefuun tana ibsa gartee sooshaal miidiyaa isaa sanirratti barreessee ture. San qofallee odoon taane Iiraan guutuutti gartee harka kannattee dhuftee nu wajji walii gatteessee marii godhuu qabdii takkaa immoo wayirratti gartee walii galuu qabnaa je'eeti haasawaa ture. Haasawiin kun bikka san qofaa miti. Nuti guutuutti gartee niwukilara isaanii dura balleessinee jirra je'eeti barreesse. Ammaasis inumaatu gartee hammam takka akka gartee qindooynee Iiraan Israa'el wajjin waan kana gaggeessine ummanni hundinuu beekuu qabaa jeeti dubbachaa ture. Sanirratti ammaasis galgala gartee toora sa'a 9 jechuu akka nu biratti warra gartee DC'tti sa'a galgala irraa sa'a 10 TV irratti beeheetitiin ibsa kana biyyattiidhaaf godhaa jeeti dubbachaa ture. Na dhaggeeffachaa tuma taap godhaa sheer godhaa
na dhageeffachaa taaptaap godhaa sheer godhaa hangasu. Dubagaa hogguu akkana jiru kana bikki arraan tana xayyaarri Ameerikaadhaa dhaqee dhawee kuni bikka sadeenuu xayyaaraan hin dhoowne tana quba qabaadhaa. Bikka lama qofa xayyaarri Ameerikaadhaa dhaqee dhowuu danda'e. Bikka taan ammoo misaayiliin baharraa dhawan. Kan ammoo godhanii jiran. Kana keessa gartee wanni ammaan tana deemaa jirtu akka gartee Ameerikaan bikki isaan dhawan kuni warri Iraan amma duruun achi keessaa gartee waan nikularaatiif waan nikulara dhiyaatuu fi waan barbaachisaa ta'e san hunda bikka sanirraa baasanii jiran. Akka baasanii jiranis ifatti dubbatanii jiran. San qofa odoo hin taane bikkuma tana warri Israa'elis xayyaaraan dhawanii jiran. Amma wanni tun isinii galtee bikkuma jarri Israa'el duruu tara takka dhawanii jiran akkasuma san bikki tun gartee bikka qullaa wanni hundinuu keessaa bahee jiru jechuu. Dhaqanii arraan tana gartee Ameerikaan hogguu dhooytu. Wanni isiin godhaa jirtu dhiibbaa gartee Israa'el Ameerikaa irratti godhaa jirtu. Ameerikaan akka lola kana seentu dirqama gartee itti godhanii keessaafuu warri gartee mootummaa Ameerikaa tana akka malee itti dhiyaatu. Pirezidantii dhiibinsa isaan godhaa jira. Akkumaan gartee amma dura oduu keessatti yeroo daddaa isinii himaa ture san. Pirezidantii Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp Iraan dhowuu hin barbaadu. Garuu immoo miidiyaaleen Ameerikaadhaa akka gartee Ameerikaan deemtee lola kana seentu dhiibbaa irra godhaa jiranii jeetiin isinii himaa ture. Haalaatuma saniitu wal fakkaata jechuun wanni ammaan tana hojjetamaa jiru kun. Inumaatu waraanni Iraan ibsa galgala kana baasan eegartee Ameerikaan dhooyne jettee booda ibsa isaan baasan akka jirutti wanni isaan dhawan takka illeenuu hin jirtu. Ta dhawan yoo jiraatte seeninsa bikka gartee biildingii nikolaraa tana seeninsa siitii fi bahinsa isiidhaa dhawanii jechaa jiran. Akka gartee bikkatti ol seentu fi bikka irraa gabbaatuun. Ammaasis bikka kana keessaa waa takka illeenuu hin jirtu waan barbaachisaa jiru hunda guurree jirra yaanii dubbachaa jiran. Kanammoo mootummaa Iraaniitu baasaa jira. Gama kaaniin geema taphachuu jiran. Gama kaaniin geema taphachuu jiran. Wanni gartee Ameerikaan godhaa jirtu Iraanittis gartee achi utaaltee lola seenuu hin barbaaddu Ameerikaan. Akka gartee hojjetamaa jirtutti. Akka amma isaan godhaa jiranitti. Ammas warri gartee ekspertoonni gurguddaan galgala kana gartee TV adda addaa irratti bahaa haasawaa jiran akka jaanitti ekspertoonni bikki gartee Iraan nikulara siidhaa kaayyette yeroo ammaan tana nam tokkollee hin beeku jechaa jira. Nam tokkollee hin beekan. Iraan waan gartee senterviijii adda addaa ta'e isin gartee enrich goote. Keessaafuu gartee toora 90% ka'u 80% olitti gartee ta'e isin enrich goote kana fuudhanii biyyattii keessa bikka adda addaatti awwaalanii jiranii jechaa jiran. Takka isaanii. Talammadaa immoo bikka gartee silaa isaan beekan taa jirtu gaara gartee Iraan kana keessatti yoo xiqqaatte miitira gartee 300 faa lafa jala gabbu'anii jechuu. Miitira 80 irraa ilaa hanga miitira 300 lafa jala gabbu'aniiti. Ammaasis lafa jala gartee zigzaag adda addaa deemanii konkiriitiin tolchanii akka gartee wannummaan feetee dhooyitellee hin tuqamne akkasi jaaranii jiranii jaanitti odeessaa jiran. Warreen waan kanarraa haasa'u warra gartee gaafa duraanii IAEA hojjechaa ture. IAEA'n warra gartee atomic energy kana ekspertii ta'anii biyya Iraan fa'aa dhaqanii gartee akkasitti amata 20 ol rakkaa ture jechuu.
ejensii kanaatu warra gartee ejensii kanaa hojjechaa ture irra hedduun isaanii warra gartee mootummaa Ameerikaatti hojii duraan hojjechaa turanii amma immoo ritaayir ta'aniiti akka ekspertiitti gartee miidiyaa adda addaa irratti waa himan. Saniifuu yoo gartee Ameerikaan boombii paawundii 30,000tiin bikka san kadhooytu taatellee jaan bikka gartee ammaan tana bikka gartee lafa jalaatan yoo kadhoo'an taatellee xayyaarri Ameerikaa biituun kun habbaan 10 bikka takka hoggu 10 ol wal jala dha'uu qabaa innaawaa itti dhiyehachuufu gartee balleessuu dhiise itti dhiyehachuudhaafu bikka takka hoggu gartee 10 ol dha'uu qabaa jechaa jira. Kana jechuun hammam takka gartee Iraan akka qophooytee fi jirtu waan gartee Ameerikaan itti godhuu dandeessu waan gartee Israa'el itti godhuu dandeessu. Dubagaa wanni kuni karaa kanarra odoo jiru wanni gartee arraan tana dalagame kuni akka gartee it's a political theater gartee like shawii politikaadha jechuudha. Shawii politikaatu hojjetame. Shawiin politikaadha akka gartee booda Trumpiin ati waan kanan goone jetteen godheetiin jira jechuu danda'u. Takka immoo bikka kana dhooytee jirta dhaweetiin jira. Garuu isaan ammallee meeshaa tan numa qaban akka gartee nama tan duraa baasii godhu jiruu takka jechuudha. Gama kaaniin ammaasis pilaanni arraan tana President Trump godhe kuni pilaana yeroo dabarte amata dabre jechuudha. Gaafa Biden aangoorra ture tolchanii lafa kaayanii saniitu arraan tana hojjetamee jechaa jira. Amma isin galee miti? So hoggaa gartee mootummoonni kun gartee waan akkanaa kana hojjetan amma haasawaa akka gartee namticha Netanyahu jaaniin kan Israa'el amma Prime Minister isaanii kan haasawaa ka gaafa gartee Gaazaa dha'u jiranii sanii fi haasawni isaa kan inni arraan tana haasawa adda addaati. Arraan tana Iraan isaa miti guutumaa guututti gartee biyya san akka malee hambul gootee qaanyeessitee akka gartee ummata duraan nuti namuma addunyaa tanarra jiru hunda caallaa gartee we are the chosen one jechaa warra deemu jechuudha. Rabbiitu nu filee warra ifin jiru. Rabbiitu ummata hundarra olaanaa godhee nu filee warri jechaa deemu kana gartee Iraanarra akka gartee mooraalii isaanii hunda cabsitee gabbuusaa jirti. Wanni kun salphaa isinitti hin fakkaatin wanni Iraan godhaa jirtu. Gama kaaniin Iraan galgala kana marsaa 18ffaatiif marsaa 18ffaatiif galgala kana haareetti gartee misaayiloota haarean misaayiloota gurguddaadhaan Israa'el dhawaa jirti. Yoo xiqqaattee bikka 14 galgala kana duruu dhawanii jiran ammallee dhawaa jiran. Amma inumaatu dhawichi isaanii kuni bikka gartee precise kana qubaan gartee bikka kana dhooyna jaanii filatanii dhawuu jiran jechuudha. Akka duraanii sanitti gartee waa hunda itti facaasanii kan drone baatirii gartee wanta kan misaayila eegu kana akka gartee inni duraa qabu misaayila isaanii sanii fi miti wanni amma isaa godhaa jiran. Wanni gartee ifiifuu dadhabatee jira. Ammaan tana waan ifii barbaadan amma gartee duraan isaan sadarkaa waan gartee sadarkaa 6 hagoo qaban Iron Dome irraa eegalamee tahaadii fi akkasumas gartee kan maqaa adda addaa qabu habba 6tu jira. Amma gartee misaayiloonni isaanii kana hunda bira dabreeti odoo sagalee hin dhageessin bikka barbaachisan dha'u jira. Kuni gartee hammam takka
biyya Israa'el ta duraan gartee addunyaan guutuun tuqamuu hin dandeessu. Namni gartee biyya tana tuquu danda'u hin jiru. Teknooloojiin isaanii kophaadhaati jedhanii akka malee gartee sodaatti qaban takkaa immoo teknooloojii isaanii tan irraa bitachaa turan. Ammaan tana Iraan salphinumatti gartee isii tana gad xiqqeessaa jirti. Inumaatu amma gartee uummanni karaa teknooloojii inumaatu amma dura haleellee agguun gartee haasoo keessatti yoon isinii yaadattan pirezidantiin Raashaadhaa hogguu gartee waa'ee difeensii Israa'el kanarraa dubbatu yoo dhageessan uummanni Iraan kuni akka malee uummata gartee sabboonaadha. Uummata maas gartee disipiliinii qabu. Uummata wal jala deemuu danda'u. Istiraakchara jabaa qabanii. Hujii isaanii tana itti amananii. Gargaarsa nuti isaanii laannan illee gartee nurraa fudhachuu didanii je. Gargaarsa duraan gartee inni baanu S400 kajaaniin. Wanta gartee amma akka biyyoottan akka Tarkiitiif kun qaban karaa Raashaadhaa jechuudha. Kan misaa'el kana samiirraa guuru. Iraan ammallee gartee S300dhaan kan ifeegaa jirtu. Saniifi kan manatti kan ifii isaaniitiif tolfataniitu ilaamaan tana gartee hujii tana gaggeessaa jira. So ammaan tana gartee poolitikaan Donald Trump boru. Akka malee gartee gannaquudhaaf ta'an. Akka malee gannaquudhaaf ta'an. Maaliif hogguu booda aduun bariite takka karaa gartee saatalaayitiidhaatiin, karaa filmiitiin, viidiyoodhaan, karaa gartee barbaachisaa namni gartee achi dhaqee waraabuun waa hedduutu bahuu ta'a. Amma gartee waan galgala xiqqoo malee aduun bari'uu jirtiimi. Booda gartee hogguu wanni kun hundinuu viidiyoon kun hundinuu hogguu as ba'e. Daranuuti gartee isa kana qaanyeessuudhaaf deeman. Ammaasis uummanni Iraan, mootummaan Iraan waan biyya sanitti hojjetamaa jiru keessaafuu gartee Israa'el godhaa jirtu, Ameerikaanis yoo godhaa jiraatte waa takka illee dho'isuutti hin jiran. Tana quba qabaadhaa. Inumaatu akka gartee poolitikaa isaaniitiifuu itti fayyadamu jiran. Waan gartee jeneraalota du'aa jiran kan hundallee ifatti gartee du'uu isaanii himataniiti akka gartee uummanilleen isaan kana hin gaddineef akka gartee isaan karaa irratti karaa shahiidee irratti du'an takka immoo martyrs ta'anii akka isaan itti du'an sanitti gartee akka uummanni biyyaa isaaniif wanta godhutti celebrate godhaa jiran. Kuni lola ammaan tana deemaa jiru kana keessatti ummata biyya sanii keessaafuu gartee warra duraan torbaanuma dabree kana magaalaa Teheraan akkasitti gartee galgala tokko Donald Trump keessaa bahuu qabdan jeeni ummata Twitterra barreessee galgala san namni hedduun keessaa ba'ee guyyaa lameen dabree kana ammoo namni akka jirutti magaalaa deebi'uu jira. So oduun gartee Iraan keessaa akka malee bahuuf teessi boruufi kana keessatti ogguu aduun bariite. Galgala kana bahaa jirti garuu immoo waan dukkanateef jecha boombii takka takka tan dhootee jirtu san viidiyoodhaan ni garsiisanii wanni san gartee ni jirti. Ammoo bikki gartee san yoo bikkuma dhugaadhaan dhoomte san yoo taatee fi akkasuma san hammam takka gartee hammam akkisiin dhoomte jirtu wanni adda baasu guyyuma fa'aa gartee saatalaayit imeejirii fi akkasuma san warri viidiyoodhaan karaa san dhaqee waraabu hogguu baase jechuudha. Ammaasis TVleen Iraanis dhaqee numa waraaba ni baasa. Kana quba qabaadhaa. Takka immoo tan ajaa'iba natti taate miidiyaaleen gartee ajaa'iba natti taate galgaluma kana laal eega gartee Ameerikaan dhoone jette booda duruun miidiyaaleen Ameerikaa laal barreessuu eegalanii jiran barruu isaanii. Ammallee gartee misaayiloonni Iraan kan gartee haareyoonni kun kan ajaa'ibaa kun gartee ammallee dhaabbachuu hin dandeenye takka immoo dhaabuu hin dandeenye jedhanii irraa barreessaa jiran.
bikki lolli kun deemaa jiru amma isinii galtee miti lolli kun gartee guututti Iiraan nikulara siidhaa kana duraa balleessuudhaa miti kuni gartee tooftaa haa ta'u malee wanni isaan godhuu barbaadan mootummaa isii tana hombolchuudha dursoo san itti aansuudhaan misaayiloota isiin gartee amata meeqa jaarrattee kana biyyattii tana ol kaasaatti jirtu kana keessaafuu eerfoorsii jabduu malee neevii jabduu malee biyyuma siitirraa kana hunda gartee diiganiiti duwwatti duraa deebisuu barbaadan ziirootti akkuma gartee Siiriyaa godhan jechuudha. Siiriyaa mootummaan isiidhaa harka kannitee pirezidantiin isaanii Bashaar gadhiisee deemee achi booda gartee mootummaan Israa'el yoo xiqqaattee baatii takkaa fi kaampiidhaa fi eerfoorsiidhaa fi waanuma Siiriyaan qabdu hunda dhukkeetti kaasanii duraa diiganii jiran. Amma Siiriyaan biyyuma gartee qullaa jirtu jechuudha uummata akka illee hin qaban. Iiraanis amma isaan akkasuma godhuu barbaadan. Sanitti aansee albuudoota dhiyoo tana gartee Iiraan harkanne jettee ibsite takkaatu jira. Albuudaa guddoo akka malee gartee guddoo. Duraan gaaza qaban. Gaaza daran dhiyoo tana albuudaa hedduu harkanne jaaniiti ibsanii jiran. Albuudaan saniis saamuu barbaadan gaazatti aanee jechuudha. Kana hundatu deemaa jira. Amma gaafii guddoon kana hundatti gartee tan deemaa jirtu gaafii nama karaa kana deemaa jirti. Na dhageessaa jirtaniimi gaafii nama karaa isin deemaa jirtuun isiniimi. Keessaafuu gartee mootummoota karaa bahaatirraa mootummoota gartee akka Raashaatii fi Chaayinaan faan karaa gartee warra ekspertoota isaaniitiin gaaffiileen amma isaan dhiheessaa jiran taaptaap godhaa sheshir godhaa harka keessaniin taaptaap godhaa sheshir godhaa gaaffiilee gurguddoon gartee ammaan tana isaan dhiheessaa jiran yoo arraan tana Ameerikaa Iiraanii fi Israa'el wal lolan Ameerikaan yoo isaan gargaartu taate lola kanarratti akkasuma san Iiraanis nama isii gargaaru ni barbaaddii jechaa jiran. Kana jechuun maaliif deeman? Akkuma gartee Raashaan Yuukireen jogguu wal lolte. Warri Yuurooppiidhaatii fi Ameerikaan akka jirutti Yuukireen gargaaranii Raashaa dhawaa jiran. Kanarratti immoo Raashaan namni tokkolleen isiin gargaarinii jaanii gartee akka maqaatti buusaa jiran kanatti Raashaanis biitii feete gartee isii cinaa dhaabbatee yoo gargaarte mirga siitii waan jaan uumaa jiran. Kanatti ammaasoo maaltu aana? Kanatti maaltu aana? Chaayinaan Taayiwaan fudhachuu barbaaddi. Takkaa immoo Taayiwaan biyyattii guddoo jalatti deebisuu barbaadan. Yoo gartee warri poolitikaa Taayiwaan quban qaban jiraatan mana keessa Taayiwaan tuni gartee aayilaandii kana Chaayinaa irraa ala jirtu. Garuu immoo Chaayinaan biyya teenya jaanitti amanan warri immoo Taayiwaan kun gartee biyya kophaa ta'uu barbaadan. Biyyuma kophaati biyyootan gartee tokko ammallee gartee isaan kana kan warri gartee Chaayinaadhaa wajjin biizinasa guddaa qabu warri Chaayinaa wajjin hariiroo qabu dubbii Taayiwaan tana gartee karaa ija Chaayinaatiin ilaalan jechuudha. Biitti gartee akka Ameerikaa faan ammoo Taayiwaan tana gartee akka biyya kophaatti ilaalan. Saniifuu yoo Chaayinaan arra haatee gartee nuti Taayiwaan wajjin wallollee Taayiwaan deeffanne yoo hajjattu taate Chaayinaan gargaarsa biyyootan gartee akka saayiboota siidhaa biyya akka Raashaatii fi biyyootan gartee akka Iiraanii fi kana yoo argatte rakkoo mitii. Saniifuu Ameerikaanis Israa'el haa deeggartu lola kanarratti hojii haaseentu akkasuma san Iiraanis namni fedhiisii haa gargaaruu yaadajuu oofaa jiran. Ekspertoonni warri Raashaatii fi warri Chaayinaadhaa ifatti dubbachaa jiran waan kana.
yeroo hedduu wanni kanaatu ni gartee hogguu dhuftu yaada mootummaatii jechuudha. Yaada mootummaan gargaarsa gartee takka immoo deeggarsa ummataa addunyaadhaa itti bitattuun jechuudha. So saniifuu poolitikaan gartee ammaan tanaa takka yaadni ammaan tana deemaa jiru karaa gartee bal'aa. Kanatti aansuudhaan galgala kana jechuun eega gartee Ameerikaan Iraan dhooyne jira jettee dubbatte booda warri Huuziitis nuti Ameerikaa irratti lola bannee jirraa jedhanii ibsa guddaa baasanii jiran. Ibsa bal'aa reefuun tana eeguma gartee Ameerikaan dhooyne jettee booda isaanis ibsa bal'aa baasanii jiran. Inumaatu jaan markaboonni Ameerikaadhaa duraan gartee markaboota Israa'el jechaa turan. Ka Ameerikaadhaas gartee gizee takka takka itti dhawanii ammoo jidduu tana gartee nagee buusnee jirraa jee Donald Trump dubbatee jira. Garuu reefuun tana ammoo nuutii fi Ameerikaanis haaretti lola deebinee jirraa jedhanii ibsa baasanii jiran. Ibsa gartee karaa spokesmaanii isaanii takka ammoo dubbii himaa waraanaatiin. Ibsa bal'aa godhan. Inumaatu gartee markabni isaanii olii gad deemuu hin qabu olii booda akkas jedhanii jiran. Karaa markabaa kanaachi walitti ida'amee wanni takka gartee tan ammaan tana Iraan galgala kana ibsa baafte. Iraan guututti Strait of Hormuz tan jaaniin gartee bikka jabduu markaboonni gurguddaan gaazaatii fi akkasumas gartee dhugatti enerjii addunyaa kana itti olii gad deemu sanis ni cufnaa jedhanii dubbatanii jiran. Yoo gartee Strait of Hormuz kan Iraan cuftu taate gaazni gartee ammaan tana yoo xiqqollee haqaaloo taate torbaan tokko kana keessattuu inumaatu gartee gatiinsaa dachaa ta'uun ooluu jaaniiti odeessaa jiran warri gartee waan kana qaceelotti keessa hubannoo qabu. Maaliif gaaza guddaatu gartee Strait of Hormuz keessa dabree taankaroota gurguddaa karaa saniin olii gad deema. Waan gartee bikkituun banaa taateef jecha gaazni addunyaatu rakishaawaa jiraa jaanii dubbachaa jiran. Garuu immoo loluma kana keessatti ilaamaan tanaa Strait of Hormuz hin xuyne Iraan. Ni cufnaa jettee immoo dubbattee jirti. Strait of Hormuz yoo cufan taate dhugumatti gartee ikonomiin Ameerikaadhaatu garagaluu teessi karaa gaazaatiin. Maaliif ammaan tanaa gartee sababa gartee infileeshinaa fi akkasumas waan gartee Donald Trump gaafa aangoo fudhate proomisa godhe ummataaf aaddii galeetu jira. Gaaza ni rakisheessa, nyaanni ni rakishaawa, jiruun gartee isiniif tolti jedhee dubbachaa ture san hundinuu garagaluu teessii jechuudha. Wanni gartee addunyaan guutuun amma gartee biyyootan akka Chaayinaa faan wanni gartee Iraanii wajjin walitti hidhaa isaan godhu guddoon gaaza. Chaayinaan gaaza siidhaa parsantii 90% Iraan irraa bitatti. Inumaatu gartee ekspertoonni amma karaa lolaa kanarratti gartee reefuun tana haasawaa jiran akka jaanitti Iraan dhawicha gartee Ameerikaan arraantan isaanirra goote kanaaf jecha kaampii wataaddaraa tan Ameerikaatu jira tan gartee Iraaniin shir jettee jirtu. Kaampii tana isaan dhawuu hin qabanii jechaa jiran. Iraan amma gartee akkuma Israa'el dhawaa jirtu kanatti itti jabaatteetuma Israa'el tana haa dhooytu. Odoo gartee Ameerikaas gartee bika waraanni Ameerikaa jirus ni dhooni jaanii gartee waan biraa hin dalayne waanuma gartee Israa'el tana qofatti gartee xiyyeeffatanii warruma Israa'el kana qaceellotti haa dhawanii jechaa jiran. Kana keessa
benefitaatu jira warra Iraaniif gaawwan isaan irraa arkataniitu jira. Yoo gartee Israa'eluma qofa gartee xiyyeeffatanii halkanii guyyaa kadhoon taatu taate Ameerikaan Israa'el tunis akka dhoomtu hin barbaaddu hedduu. Ammaasis namni gartee yoo waraanni Ameerikaadhaatii fi wanni biraatillee gartee horiin Ameerikaa kadhumu taate lola kana keessatti Ameerikaan hedduurraan haasoytu. Yoommoo lubbuun ummata Israa'elii fi akkasumas horiin isaanii kadhumu taatu taate Ameerikaan kana irraa dhukkubsattii takkaa'u Israa'el daranuu irraa dhukkubsatteeti Ameerikatti iyyiti Ameerikaan akkasitti gartee waan kana dhageessee karaa biraatti gartee tattaafattii waan ja'aniitutu deemaa jira. Saniifuu yeroo ammaan tanaa Iraan lola siidhaa Israa'eluma irratti gartee haa xiyyeeffattu hamma dandeessu gartee haa dho'itu jechaa jiran. Keessatti gaa warri RGC'n ibsa isaanii gartee harreefuun tana baasanitti yoo asirrattis ni mul'ate kanaa miti afi okay ibsa isaaniitiin dhufa bikka kana gartee reefuun tana bikka gartee Ameerikaan dhoyinee jirre jette san magaalaa san ummata gartee subii salaatu jiru viidiyoodhaan agarsiisaa turan. Ummata subii salaatu jiru magaalaan guutuutti gartee nagee qabdi. Garummoo Ameerikaan achi dhoyinee jirraa jettee dubbachaa turte guyyaa reefuun tana jechuudha. Kana hunda gartee laayivii ture gartee TV'n kuni screenshotting irraa godhe laayivii gartee oguu garsiisu ummata subii salaatu jiru. Rakkoota kamalee jechuudha. Silaa gartee bikki dhoomte san waan nikularaa waan taateef jecha ummanni kun gartee raadiyeeshina nikularaa kun gartee qilleensa isaatu jijjiiramaa qilleensi oguu jijjiirame raadiyeeshina jedhaniin raadiyeeshinni san gartee nama kana fakkeenyaaf yoo gartee miitira tokkoon kiiloomeetira tokko ati kiiloomeetira maayila tokko kiiloomeetira 2 toora san yoo jiraatu taate dafteetuma si ajjeesa guutuutti si ajjeesa. Yoommoo kiiloomeetira 5 irraa ilaanga gartee kiiloomeetira 10 irraa fagaatu taate dhiiga tuuftaa dhiiga imimmaan kee dhiiga ta'a hafuurallee baafachuu hin dandeessu akkasitti si jijjiira. Yoommoo ati gartee toora kiiloomeetira 20 takka immoo maayila 10 ol yoo jiraatu taate nama gartee akka gartee barsiifektii takka immoo yoo gartee ilmoo kadhaltu taate ilmoon teetis wayi taati. Takka immoo dhukkubbii gartee akka kaansar waan adda addaatu nama qaba. Yoommoo ati lubbuun tee gartee sanirraa ol yoo fagoo taatu taate fagaattee yoo jiraatte taate jechuudha. Qilleensuma isaa kana keessatti gartee hafuura baafachuudhaafu waan gartee narvii tee jijjiiruu jechuudha. Narvii tee gartee qaama keessa DNA kana jijjiireeti karaa dhukkubbii adda addaa takka immoo karaa gartee suutuma qaama keessatti gartee nama huccuu keessa dhumen jaani akkasitti huccuu keessa namni kun dhumeeti du'aa jechuudha. Waan akkasiisan namarratti hojjeta. Saniifuu warri gartee Iraan kan gartee waa'ee nikularaa kana gaggeessu takka immoo ejensiin nikularaa kana gaggeessu bikka san hunda duruu laalaniiti reediyeeshina gartee teesti godhanii hundi isaatu nagee qabaa jaanii ibsa baasanii turan reefuun tana. Saniifuu gartee wanni arraan tana Donald Trump godhe kuni akkuma gartee agarsiisaati shawiida wanni inni gartee qabatamaan lafarratti hojjete hin jiru jechaa jiran jechuudha.
No, it's not too early. Wanni gartee wanni isiidhaa warri Iraanis dubbatanii jiran akka bikka kanarraa meeshaalee hunda duruu guuranii jiran. Okay? Bikki san saayitii taateetuma bikka gartee duraan isaan Nikolaraa jedhanii beekamteeta jirtu. Ammoo meeshaaleen adda addaa achirraa yaatee jirti. Tana beeki. Meeshaaleen bikka sanirraa waan baasanii jiran jecha ammaasis warri Iraanis gartee ummata gartee akka malee smartiidha. Ammas ni beekan akka gartee karaa lolaa deemaa jiran. Intelligensii isaanis ni beekti. Akkasumas gartee warri isaan gargaarus biyyootan gurguddaan kun itti himan. Saniifuu meeshaalee bikka sanirraa gartee baasanii jiraachuu isaanii amma dura dubbatanii jiran. Bikki tuni gartee taraa duraatii miti taraa lamadaatii fi ammaan tana amma dura Israa'elii dho'ee ture torbaanuma dabre keessa. Amma galgala kana gartee Ameerikaan hogguu dho'itu gartee wanni kuni waan haaraa mitiidha. Saniifuu bikka kana gartee nuclear hin jiru jechuudhaaf. Okay? Oh, you wanna read? Just take a screenshot. Akkasi akka gartee barruun gartee as duuba jirtu tunu ifa lafarra keessa jirti. Okay. Tan kana miti. Okay. Xayyaara gartee B2 jaaniin xayyaara kana jechuun gartee arraan tana dhaqee dhawee hajaan qubni keessa jira. Xayyaara kana. Xayyaara gartee B2 kuni Ameerikaarraa ka'eeti Mizuuriirraa jechuun Ameerikaa walakkaarraa ka'eeti karaa kana deemaa bulee deemaa oolee qilleensa irratti gartee gaazetti guutanii dhaqee bikka san dhawee achirraa deebi'aa jira. Gabaabinumatti. Akka gartee miidiyaaleen adda addaa odeessaa jiranitti xayyaaronni kuni duraan gartee asii deemeeti aayilaandii adda addaa irra qubataa jiranitti odeessaa turan. Garuu immoo akkasin turre reefuun tana warri keessa beeku akka jaanitti akka dubbatanitti asii keeti sa'a 36 deemee akkasitti achi dhaqee dhawee achi booda gartee asitti as deebi'uuf deema. Qilleensuma irratti gaazetti guutanii jechuudha. Wanni takkataniin odoon irraanfanne gartee isin himuu barbaadu taap godhaa harka keessanii taap godhaa. Dirree King, thank you. Kana narraa yaadachiisa. Taap godhaa share godhaa hundi keessanuu. Wanni takka gartee taniin isin yaadachiisuu barbaadu takkaa'uu isin himuu barbaadu lola gartee arraan tana ta'e kana tan Ameerikaan arraan tana goote kana irratti mootummaan Israa'el pirezidantii Ameerikaadha akka malee akka inni gartee bikka gartee sadeen inni arraan tana dhawee jedhee dubbate kana daran dhawuu barbaadan isa gartee akka malee dhiibbaa irra godhaa turanii jedhaniiti odeessaa jiran. Kana kan jedhe Rooytarsiitu jira. Reuters gartee miidiyaa Reutersiitu oduu san qabatee bahee jira. Akka Reuters juutti dhiibbaan gartee mootummaan Israa'el isarra godhaa turte karaa gartee vice presidentiidha J.D. Vance fi akkasumas karaa gartee defense secretary Ameerikaatiin dhiibbaa dheertuu godhaniiti. Defense Secretary fi J.D. Vance takkaa'u Vice Presidentiin Ameerikaadhaa yaada san fudhachuu didanii jedhaniiti odeessaa jiran. Guutumaa guututti Ameerikaan akka gartee dhiibbaa Iraaniif jecha lola kana hin seenne hamma dandeessu dura dhaabbachaa jirtii wanni isaan himaa jiran.
yeroo amma duraatti silaa gartee isinuu yeroo hedduu gartee quba qabdanii gaa warri lola gartee 2003 fi kana durarraa quba qabdan gartee Ameerikaan hogguu Israa'el tuqamte keessaa boo akka ammaan tana gartee Israa'el dhoomaa jirtu kanatti dila kana ni eeydi sila Ameerikaan hin eeydu. Israa'el tuqamnaan sila Ameerikaan duruun waraanaanis waan biraatiin seente. Garuu immoo hammam takka gartee lola kana akka seenuu hin barbaanne. Ammaasis lola kan gartee lola Israa'el qofa akka ta'e. Kana qofallee odoon taane warreen addunyaa tanaa kan gartee akka humnoottiin akka Chaayinaa fi Raashaa kunis Ameerikaan akka lola kana hin seenne ifatti illee dubbachaa jiran. Saniifuu laaftutti ilaalina pirezidantiin Ameerikaadhaa arraan tana gartee waanuma duraan Israa'el dhooyte kana irra deebi'ee haa dha'u garuu immoo agarsiisa dalagaa jiran filmii dalagaa jiran filmii gartee filma hindiidhaa kan gartee namayyuu beeku waan inni ta'e akkaataa itti eegalame ni beekta akkaataa itti deemu jiru ni beekta akkaataa itti inni dhumuuf deemus ni beekta jechuudha waan filma akkasiisan wanni isaan ammaan tana hojjechaa jiran. Okay, takka taniin isin garsiisuu barbaade iskiriina naaseenuu dide takka gartee sila harkuu qabdan biituudha honi. Okay. Gabaabinumatti what's next? That's a good question. Gaaffii gaarii. Wanni gartee itti aanu, wanni amma itti aanu, guddoon gartee taan qacellotti hubachuu qabdan. Israa'el rasaasoota gartee misaayila itti eegan kana fixattee jirti. Hin qabdu. Yoo akkam gartee ha qabdu taate wanni isiidhaaf hafe guyyaa 5 irraa hamma guyyaa 10 gahaa jaanitti odeessaa jiran takkasan. Lama dammaasis meeshaalee gartee xayyaara boombilee adda addaa tan silaa xayyaaraan gartee deemtee ni dhooytu. Sanis hedduu hin qabdu. Ammaasis wanni isin gartee ilaamaan tanaa Iiraan itti dhawaa jirtu. Iiraan Siiriyaa keessaan deemteeti gartee odoo Iiraan achiin seenne kiiloomeetira takka immoo maayila 300 fagoo gartee Siiriyaa keessa faa teessee Iraaq keessa faa teesseeti dhawaa jirti. Maaliif taraa amma duruun Iiraan keessa seentee gartee hogguu xayyaaraan dhowuudhaaf tattaafatte xayyaarota isaanii gartee hallolaa habba 3 duraa kuffisanii jiran. Kuni Israa'eliif hedduu qaanyiidha. Ammaasis Israa'el gartee waraanni siidaa dila san gartee xayyaarota gurguddaa babbareedaa duraa kuchiisan san hedduu hin qaban. Akkuma beeytanitti akkuma gartee amma dura isiniimaa turetti xayyaarota isaanii hallolaa akka jirutti Israa'el keessa hin jiru yeroo ammaan tanaa. Fuudhaniiti gartee Saayipras geessanii achi Saayipras jira. Aayilaandii gartee waraanni Ingiliz irra taa'u jechuudha. Isteeppiin ammaan tana gartee jarri kuni barbaadu irra hedduun siidaa yeroo bitachuudha. Hamma gartee meeshaalee waraanaa tana hoddommeeffatan. Hamma gartee Iiraan isaan kana gartee suutatti isaan dhooytu takkaa immoo karaa nigoosheeshinaa lal amma duraas hojjetanii jiran ni beeytanii miti. Gaafa gartee Siiriyaa gaafa gartee warra Gaazaa tanaa wajjin wallolaa turan warra Hamaasii wajjin siisfaayirii goona jaanii yeroo adda addaa gartee lola kana qabbaneessanii turan. Lola wanni isaan qabbaneessaniif nagee barbaaduufi miti. Yeroo gartee hamma meeshaan dhuftuuf yeroo barbaadan hamma gartee meeshaa waraanaa tan guuttatan jechuudha. Ammaas wanni gartee irratti deebi'anii godhaa jiran meeshaalee waraanaa tana irra deebi'anii guuttachuudha. Yeroo ammaan tana duraa dhumaa jirti. Keessaafuu gartee wanni gartee misaayilee eegoo samiirraa
inumaatu toora gartee misaala eeguu dadhabee sagaleellee gartee baasuu dhiisee bira jira. Saniifuu isaan amma karaa gartee dippiloomaasiitiinis nagaya uumna jaaniiti waa godhaa jiran. Kana keessa immoo reefuun tana gartee jarri ekspertii tokko akka isaan haasawanitti foreign ministerii Iiraan dhufeeti gartee Jeneevii jira. Jeneevitti gartee dhiyoo guyyaa lameen dabre kana walgahii godhaa turan. Taraa amma duraa hoggaa gartee warra walgahii akkanaa tanarratti hirmaatan Israa'eel fi Ameerikaan maal godhaa turan? Waan gartee akka chippiidhaa takka immoo taagii gartee taagii wayii itti godhaniiti jarri kuni hogguu deemanii gartee akkasitti amma fakkeenyaaf karaa Iiraan deebi'an bakka isaan dhaqanii fi eessa akka jiran hunda beekuu danda'an. Hogguu kana fakkeenyaaf yoo namtichi gartee amma foreign ministertichi kan amma Jeneef jiru kuni isa yoo taag godhan inni kun gartee asitti isaanii hojii taa'ee walgahii tanarratti waan gartee silaa deemee booda ayatullaa bira dhaqee gartee ayatullatti himu yoo jiraatu taate takka immoo pireezidentitti gartee wanni inni himu yoo jiraatu taate bakka pireezidentiin jiru ni baranii akkasitti gartee achitti pireezidentii dhawan jechuudha.